abdi murtedin difne ati yomile kapsote atandabi kabadwamile nutibar izinjarana araborulle nutibar izinjarana araborulle rabbingu yaadu nifsi halkanjiani dajibar isini nifsi ya ulamai qadri بك رحماني وجيدي سنين قمدا يا علمائي وجيدي سنين قمدا يا علمائي علماء دلت أنبياء ودياني نبتو الكنيبيا يا أجيل فانبرتي ربي مداني دين ما كنجراتني دين يساري دين ما كنجراتني دين يساني أرجيلي أمة سما يا علموتا بداسا ربي نوكني الدنبيوتا ولا لا خير برسيسو الدوجين كمتا دكنا خسار باسو الدويا دويتا دكنا خسار باسو الدويا دويتا isentu adamu basa kabatili sunana biji kenyatis dirirsitani din islam ol tawda feritesani afir gal manigesani kayotesani afir gal manigesani kayotesani khan isina wabi durtan inni khesani هدوري بطابي درتن وباتي سني الحمد لله جدا خنقمتني لما إسلام جبسا على خيسني لما إسلام جبسا على خيسني علماء دلت أنبياء ودياني ندابتو أنكني بيا يا أجيل غمبرتي ربي مداني دين ما فجراتني دين يساني دين ما فجراتني دين يساني نجالا دبر بيتني والمدتني مقاديم إسلاماتين برمينمتني حقيرات تجتني حدقسني خندوقا خنوسي دفي إمي خسني خندوقا خنوسي دفي إمي خسني akka irraa hin deessine kadur seetanii kun hayyootaan hoogganamaa ulamaa'ini warra diiniidhaaf jechanii of wareeganii dhimma islaamaa jabeessaa hundi keessanii dhimma islaamaa jabeessaa hundi keessanii jaarmayaa diinii cimsuudhaaf tallafaatanii humnaa fi qabeenya qabduun kan dhaabbattanii abbummaadhaan diin qabattee kan hojjatte leencannoon diinii hundaa ol si dhagahamte leencannoon diinii hundaa ol si dhagahamte ulamaa dhaltu anbiyaa waardiyyaa diiniif dhaabbatu halkanii guyyaa yaa urjii lafaan mareeche rabbiin gudaanii diinumaaf kan jiraatanii jireenya
jireenya isaanii diinumaaf kan jiraatanii jireenya isaanii waggarraa waliin dhuftanii mariif teessanii dhimma maarii islaamaatiif kan wal geessanii diin islaam kun ta'uudha hawwiin keessanii hawaasaatti haameessu jecha keessanii hawaasaatti haameessu jecha keessanii yaa shifeerota diin islaam yaa ulamaa'ii nuti isin ilaallannaa faana teessanii hojjetaa nutti mul'isa hojii teessanii daandii naabii nu garsiisu hawwiin teessanii daandii naabii nu garsiisu hawwiin teessanii meetaka anaaf yaadadha mokkora diinii tagaafa sahabaasanii gaafa naabii saawwata biyyaa baasanii abdii osoon kutiin jarri diin bal'isanii abdii osoon kutiin jarri diin bal'isanii ulamaa dhaltu ambiyaa waardiyyaa diiniif dhaabbatu halkaniif guyyaa yaa urjii lafaan bareeche rabbiin guddaanii diinumaaf kan jiraatanii jireenya isaanii diinumaaf kan jiraatanii jireenya isaanii qureeshiin diin kana dhaamsuuf hedduu lolanii diin kana balleessuuf jechaaf jara miidhanii sahaabota nabii hedduudha cunqursanii obsumaan dabarsan hunda rakkoo isaanii obsumaan dabarsan hunda rakkoo isaanii lubbuu fi qabeenya caalaa jaalatanii olaantummaa diin kanaati kan saanawwanii firdoosii haa ta'u wallaahi jazaan isaanii isinis fakkeenya guddaa sahabaasanii isinis fakkeenya guddaa sahabaasanii daandiinuu barsiisu jarri ufii qajeelee ani maal jedheetiin ibsa carraattu tolee fedhinnaan duniyaa yoomii isaan shaafalee haqiiqaa diin islaamaatu isaanii galee haqiiqaa diin islaamaatu isaanii galee ulamaa dhaltu ambiyaa wardiyyaa diiniif dhaabbatu halkaniif guyyaa yaa urjii lafaan bareeche rabbiin guddaanii diinumaaf kan jiraatanii jireenya isaanii diinumaaf kan jiraatanii jireenya isaanii bardhaloota akkanaatu as turee kalee miseensaa xiqqaadhaan diiniif tahan dagalee eenyumaatitti dhiyaata jara yoomillee har'a jaarri hin jiru bar anaaf si malee har'a jaarri hin jiru bar anaaf si malee dabareen har'aas dhuftee anaaf si geesse meeqaa jecha baanu taraan nu geesse dhaloota dhufuuf dabarsuuf waan hin dandeesse wallahi rabbi nu gaafata yuusnee teenye wallahi rabbi nu gaafata yuusnee teenye meeqaa diiniif wolkaasaa xiqqaabii guddaa karaa naabiif sahaabota qabbutoo hidaa sunnanaa biyyi hordofii gadhiisi bidaa akkasiin sirraa jaalata rabbiin kee guddaan akkasiin sirraa jaalata rabbii kee guddaan ulamaa dhaltu ambiyaa waardiyyaa diiniif dhaabbatu halkaniif guyyaa yaa urjii lafaan bareeche rabbiin guddaanii diinumaaf kan jiraatanii jireenya isaanii diinumaaf kan jiraatanii jireenya isaanii horee muslimaa jaarradha marii gaggeessaa wallaalaa keenya sasiyaamaa gorsaa dammaysaa amma marii godhuun hamilee cimsaa qur'aanaa fi hadiisa
سرا إسام برسيسا قرآنا في حديث سرا إسام برسيسا دنيا في شاغلنا دين شاخلا مي صحابة رسولا سنملالا حالا في أمل لساني نمتي تولا أخلاقا غيسن تلفدا إما فولالا أخلاقا غيسن تلفدا إما فولالا إيمانا دين جبي سداف كان هميلتنو جل كبامة مهينيا هاي بتهنو أجيبت أمتا بالدعاء قنو أكسي الرحمن الرحيم درقار سفنو أكسي الرحمن الرحيم درقار سفنو أولما لالتو أنبياء وديار لدابدو الكنيفيا يا أجيل قمرت ربي مداني دين ما فجراتني دين يساني دين ما فجراتني دين يساني نبي أقرنو ما فسنتين يا أبارنو سنة سكبني أردونو إسلام ما إتيمبوني أمولفنو سنة نبي أقرنو ما فسنتين يا أبارنو سنة سكبني أردونو إسلام ما إتيمبوني أمولفنو يا نبي ربي حبيبي جلالي لبوف كابينيا هنفدو سيمالي أكان غمدوف جنة خيستي أولا خانكي غالي سينا نبي خينيا مينيو والالي نما سنجالني هنفينو تكولي قنيسا جالة خسارة مدتا هرافي برولي يا كان سينا نساء النتي يفدوا سينا تنتيتنا تمر مياوا كان سينا تنبيكني دوغما نونغوا كان سي جالتي ربين جالتا كان سي هوردو في ملكي قنفتا yoo isa qabate karaa gammachuu ittiin jiraata nabiyyiin keenya irra caalaa uumaa kan nuu filatee gooftaan ardiifsamaa shahaada jechuudhaaf maqaa rabbittaanii kan saattu ja'ama nabiyyiin dhugaa kan rabbiin filatee khatamun nabiyyi jedheesa uummatee نبي دماتي قروه دجالتي يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله نفس جالنا يا ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله نفس جالنا يا ابن عبد الله أتي خان ارقمتي بجني في ستي ارقمتوني درا كندا في آلتي قوان سيونغاوي عرفا بجيتي نمني سيوردو في ملكين اركرتي الرافي برولي قويا قيامتي ولا كان كتها جنة كيستي نبيين كنيا جالا أنبياتي نغا في رامني هاروب ويرتي إسافي عليسا هند صحاباتي كنتم خير أمة ننجد ربيني تلفتي فلتي مصطفى لميني والله ملكوفتي إذا هردفناني غير لافا نما كن مجالتو قراجة في أدي جتي الدم بافتو نما ربي بيكو هندني جالتو إدنون تنتي إساتي هاتاتو نياتا بفتانيس إساتي فكاتو لبون تياتونيس فداك يا باتو يا نبي أقولنو ما حسنتين يا أبارنو سنة ساقبني أوردونو إسلام
ittiin boonne haa mul'ifnu seenaa nabiyyi haa qorannu maqusnee teenya haa barannu sunnaa isaa qabannee haa hordofnu islaamummaa ittiin boonne haa mul'ifnu. Lubbuun takkittiin yoom takka uumamte lubbuun rabbi biraa takkaan jaalatamte nabi Muhammad malee qur'aana dubbate. Wa innaka la'alaa khuluqin aziimu alafa mallisaas qur'aanuma deemu nagaa fi rahmataa irra buusaa namu bareenni qaamasaa halaala si waama namuu isa garraan hunda booji'ama bareecha ergate mootichi alama gaafa ijoollummaa akaakiyyeen isaa isuma jaalataa ijoollee hedduu keessaa firaasha isaa gubbaan biraan teessisaa. Seenan nabiyyiidhaa fakkisiif taanaanii akka ollaa wajjin ittiin jiraatanii haala warraa filmaan wajjin gammadanii akka obbolummaan dhugaatti uumamtu gurraachaa fi adii kan fedhe haa taatu lubbuu ofii caalaa akka wal jaalatu. Ya Rasuulallah ya Habiiballah ya Nabiyallah nuti si jaalanna ya Ibnu Abdillah ya Rasuulallah ya Habiiballah ya Nabiyallah nuti si jaalanna ya Ibnu Abdillah. Bulchoota biyyaatiif kan fakkeenya ta'u hedduu namaaf tahaa bulchiinsi isaatu waa hunda keessatti isarraa laallatu sahaabonni isaa lubburraa jaalatu isaan addaan baanaan aduun duraan dhiitu jaalala isarraa hancufni isaatu yoom lafatti buutu jechaaf gochi isaa hundinuuf ibaada isatti hidhannaa milkoofte barbooda duniyaa faakiraatiin gammadda gaafa qureeshonni kaaba haaromsanii waa hunda tolchanii hogguu xumuranii hajar al-aswadii bakkatti deebisuuf hedduu wal mormanii bakkatti deebisuuf wal labee barundi gosaan wal qoqqooddee namuu wal barbaaddi rakkoo guddoo dhuftee furmaata kan fide Ahmad Muhammadii mormii fi wallabdii yeroo dheertuu booda adda addaan namuu dhiyeeffate yaada namni dura seenuu nuuf taawaa hunda. Ya Rasuulallah ya Habiiballah ya Nabiyallah nuti si jaalanna ya Ibnu Abdillah ya Rasuulallah ya Habiiballah ya Nabiyallah nuti si jaalanna ya Ibnu Abdillah. Akkasitti seenee ergamaan alamaa osoo hin ergamin yeroo dargaggummaa nama hunda beekaa inni amanamaa isa ta'uu garraan namuu gagammadee murteessaa nuuf taatii wanni inni fidee gammachuun fudhachuu malee eenyu didee gosuma hundarraa tokko tokko yaame amsoolaa gubbarraa dhagaanis kaayame gosti hundi qabdee dhagaa ol baasanii furmaanni argame. Yaa Muhammadoo keenya saatii qulamini ja'anii yaamanii osoon ergamini hinaafu eegalaan inni argamnaani kan duraan jaalatu sitti garagalee nuti hin dhageenyu dubbii teenya malee boonaa fi naafan jarabuuf taqilee yaa nama nabiyyi keenyatti kafartu waa meeqa dhageesse kaaniis osoo gartu
waamicha si goone dafii as deebi'i guyyaa kan keen beeytu يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله نجز جالنا يا ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله نجز جالنا يا ابن عبد الله gaafa hundi namaa ja'u nafsi nafsi akkaani hammatti barcinqiin gaafasi gaafa nabiyyoonni hundi namaan ja'an anuti yan beeku nadhiisi nadhiisi نبي محمد قفا جابر أمتي مغنتا نفسنا بربي خينيتي سجود قد بوئي فاروق كان بريدو لنغنا زرتي rabbiin keenya je'an har'a ol godhadhu magantaan siif taati waan feete dubbadhu yaa Muhammadoo kiyyaa har'a guyyaan keeti waan feete himadhu يا نبي خينيا نسي جالنا نسي وردفنا خلاقك مني برم القفنا يا نبي خينيا نسي جالنا نسي وردفنا خلاقك مني برم القفنا يا نبي خينيا نسي جالنا يا نبي أقول يا نبي أقول ما فسنتين يا بارنو سنة سكبني أقول إسلام ما يتيموني أمولفنو سنا نبي أقولنو ما حسنتين يا بارنو سنة سكبني أقول إسلام ما يتيموني أمولفنو yaa nabii rabbii habiibi jaalallee lubbuuf qabeenyaa hin fedhu si malee akkan gammaduuf jannata keessatti olla kan kee galee seenaa nabii keenyaa meenyu wallaalee nama san jaalannee hin feenu tokkollee qanii san jaalatin khasaaraa mudataa har'aa fi borullee yaa kan seenaan isaa onneetiyyaaf dawaa seenaa tantee tanaa dammarra mi'aawaa kan seenaatiin beekne dhugumaan ongawaa kan si jaallatee rabbiin jaalataa kan si hordofee milkii gonfataa yoo isa qabatte karaa gammachuu ittiin jiraata nabiyyiin keenyaa irra caalaa uumaa kan nuu filatee gooftaan ardiifsamaa shahaada jechuudhaaf maqaa rabbittaanii kan saattu ja'ama nabiyyiin dhugaa kan rabbiin filatee khatamun nabiyyi jideessa uummatee nabiyyi dhumaati garuu hunda caalte يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله نجز جالنا يا ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله نجز جالنا يا ابن عبد الله ati kan ergamteef jinni fi insitti ergamtoonni duraa gandaa fi haalitti gowwaan si hongawe arabaaf jeeti namni si hordofee milkiin harka irratti har'aa fi borullee guyyaa qiyaamatti ollaa kan keettaha jannata keessatti nabiyyiin keenya caalaa anbiyaati nagaa fi raamanni haroobuu irratti isaa fi yaalisaa hunda sahaabaati kuntum khayra ummaa nun jedhe rabbiini tolfatee filatee mustafa lamiini
wallaahi milkoofte isa hordofnaani. Gara laafaa namaa kennamuu jaalatu gurraachaa fi adii jettee addan baaftu nama rabbi beeku hunda ni jaalatu. Hidhannoon tantee isatti haa taatu nyaataa buufataanis isatti fakkaatu lubbuun tiyyatunis fidaa kee haa baatu. Seenaa nabiyyi haa qorannu mahusnee teenya haa barannu sunnaa isaa qabannee haa hordofnu islaamummaa ittiin boonne haa mul'ifnu. Seenaa nabiyyi haa qorannu mahusnee teenya haa barannu sunnaa isaa qabannee haa hordofnu islaamummaa ittiin boonne haa mul'ifnu. Lubbuun takkittiin yoom takka uumamte lubbuun rabbi biraa takkaan jaalatamte nabi Muhammad malee qur'aana dubbate. وإنك لعلى خلق عظيم آلف من لساس قرآن مديم نجا في رحمتا الرب سانمو Bareenni qaama isaa halaala siwaama namuu isa garraan hunda booji'ama bareecha ergate mootichi alama gaafa ijoollummaa.